dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Godina Shaawaa Lixaatti walitti bu'iinsa raawwatee namoonni hedduun ajjeefamuu himan. Namoota 22 naannoo du'anii jiru. Namoonni lubbuun dhabaman naannoo kan hin argamin namoota 6. Namoonni immoo rukutamanii ciisaa jiran namoota 4. Godinichumaatti aangaa'onni 3 ajjeefaman mootummaan kan himatu qaba isaanii waakkatu. Humni ajjeese yaa beekama humna baawushateeti. Yeroo baay'ee quba nutti qabama garuu akka seera keenyaatti aangawoota mootummaa yoo ta'aniyyuu taargetii gochuu orkaa. Ministeerri muummee Abdalla Hamdok aangawoota deebifame kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii dhalattoonni Itoophiyaa magaalota biyyoota alaa garaagaraa keessa jiran waraana Tigraayin wal qabate jidduu seentummaa biyyoota lixaa mormuun hiriira guddaa geggeessan ammayyuu taana kan qopheesse. Dhalattoonni Itoophiyaa magaalota biyyoota alaa garaagaraa keessa jiran waraana Tigraay wal qabatee gidduu seentummaa biyyoota lixaatu jira jechuun isallee mormuun hiriira guddaa gaggeessan. Teessoo mootummaa Ameerikaa kan taate Waashingtan DC'tti dabalatee magaalota kaanittis lammiileen Itoophiyaa Eertiraa fi kaan kumaatamatti lakkaa'aman hiriira kana irratti hirmaataniiru. Mormii masaraa mootummaa Ameerikaa jechuunis White House duratti gaggeeffameen kanneen hiriira ba'an Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa gariin gidduu seentummaa fi dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irra taasisan jedhan akka dhaaban gaafatan. Ameerikaatti ambaasaddarri Itoophiyaa Fitsum Araggaa guyyichi guyyaa seena qabeessa ture jechuun ibsaniiru. Akka ambaasaddar Fitsumitti lammiileen 10,000 lakkaa'aman magaalota addunyaa 27 ta'an keessa hiriira bahaniiru. Israa'el, Ingiliz, Afrikaa Kibbaa fi kaanis dabalatee hiriirtonni hedduun daandii gubbaa ba'uun sagalee dhageessaniiru. Waraanni Tigraay waggaa dura eegale erga naannolee biraatti ce'es baatiiwwan muraasa lakkaa'amaniiru. Mootummaan Itoophiyaa lola kanaan dhimma keessoo biyyaati jechuun ibsa. Biyyoonni lixaa fi kaan immoo waraanni furmaata miti mariin furamuu qaba jechuun irra deddeebii yaada dhiyeessu. Mootummaan miidiyaaleen idil addunyaa biyyoota alaa haalli waraanaa kanatti gabaasan sirrii akka hin taanee fi finciltoota TPLF'if kalloo godha jechuunis irra deddeebiin kaasa. Kanneen hiriira magaalota garaagaraa keessatti hirmaatanis dhimmoota kanneen irra deddeebiin kaasanii morman. Keessattuu dhaadannoo No More yookiin Nigaa jedhuun marsaalee hawaasaa gubbaa dabalatee duula bal'aa taasisaa jiru. Dhaadannoo hiriirtonni dhageessaa turan keessaa kanneen TPLF balaaleffatan deeggarsa ministeera muummee Abiy Ahmediif qaban kan itti agarsiisanii fi miidiyaalee idil addunyaa kan itti balaaleffatan ture. Ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken torban darbee keessa Naayiroobiitti miidiyaaleef ibsa yeroo kennan qaamoleen hundi of duuba akka deebi'an waboo fi TPLF imala gara Finfinnee godhan akka dhaaban akkasumas qaamoleen hundi walitti dhufanii waraana dhaabuuf marii eegaluu qabu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana kanaaf fala karaa nagaa soquuf fedha akka qabu ibsee kun ta'uuf garuu hidhattoonni TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa bahuu qabu, haleellaa raawwataa jiran dhaabuu qabu akkasumas mootummaa federaalaaf beekamtii kennuu qabu jedheera. Gama kaaniin hooggantoonni TPLF immoo marii dhukaasa dhaabu gochuuf danqaa deeggarsaa irratti kaa'ame jedhan kaasuu akkasumas tajaajiloota bu'uuraa Tigraay keessa ugguraman deebisanii banuu fi kaanis akka haldureetti kaa'u. Lakkoofsi namoota waraana kaaba Itoophiyaan lubbuu isaanii dhaban sirriin beekamu baatullee kanneen kumaatamaan lakkaa'aman du'a kennuullee dhaabbileen idil addunyaa adda addaan tilmaamu. UN akka jedhuutti sababa waraana kanaatiin naannoo Tigraay, Amaaraa fi Afaar keessatti namoonni miliyoona 7 ol ta'anii deeggarsi namoomaa taataman kan barbaachisu yoo ta'u kanneen walakkaa miliyoona ta'an ammoo qarqara beela cimaatti argamuu jedhu. Godina Shaawaa Lixaa aanaa miidhaqaanyee keessatti aangawoonni mootummaa 3 ajjeefamuu BBC'n aangaa mootummaa irraa odeeffate. Kanneen ajjeefaman keessaa qondaalaa Paatrik Badhaadhinaa Aadde Daraartuu Tasfaayee, itti gaafatamaa himaataa aanichaa obbo Lammii Gabree akkasumas ogeessa waldaa hojii gamtaa obbo Wandimuu Dhugaasatti. Itaanan bulchaa aanichaa obbo Abdannaa Abishuu miidhamee hospitaalatti yaalamaa jira. Aangawoonni kunniin adoo amboo galaa jiranii jidduutti ajjeefamuu Komishinii godinichaatti kominikeeshinii godina lixaa dhiifama kominikeeshinii godina Shaawaa Lixaarraa obbo Tasfaayee Mireessaa BBC'tiin akkaataa ajjechaan kun itti raawwate ammayyuu itaanaa dubbii hima Paatrik Badhaadhinaa Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa gaafate. Namoota iddoo adda addaattis ta'u namoota 3 humni ajjeese yaa beekama humna baawushateeti. Namoota kana keessaa tokko dubartiin jirti kan konkolaataa keessaa buusanii
akkuma barame akkaataan ajjechaa isaanii namummaafis dhabummaas kan of keessaa hin qabne gara jabinaan kan raawwatudha uummata keessatti. Da'oo qabatanii bakka humni nageenyaa hin jirretti qaama geejjibaan deemu geejjibuma uummataatiin nama deemudha. Nama uummataaf hojjetudha namni kun. Godina Shawaa Lixaa keessatti hojiin tarkaanfii olaantummaa seera kabachiisuu fudhatamaa jira. Aanaalee akka Abuna Gindabaratti fa'itti tarkaanfiin wal fakkaatu jalluutti akkasumas aanaalee kaan keessattis fudhatamaa hin jira. Tarkaanfiin kun itti fufiinsaan kan hojjetamaa jirudha. Humni bosona da'oo godhate kun ammas ajjechaa, saamicha, qabeenya uummataa gubuu, manallee gubuun jira. Amma mana namaa gubuutti tarkaanfii fudhataati kan jiranii kan ammoo uummanni ifattees balaaleffachaa kan jirudha. Gochi kun itti fufiinsaan haadha daa'imaa jechaa hin jiru. Abbaa ijoollee Abuna Gindabaratitti karaa wal fakkaatuun maatii tokko keessaa hanga nama 3 kan ajjeesan illee jira. Kan hooggansa mootummaa qofatu hin ta'in siviilii namoota nagaa maatii qe'ee isaanii jiran ijoollee barattoota daa'immanis dabalatee iddoon itti ajjeesan jira. Tarkaanfii wal fakkaatu humni kun iddoo adda addaatti da'eeffatee karaa dhokateen tarkaanfii fudhachuutti argama. Mootummaan immoo kana dhaabuudhaaf nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhachuu irratti argama. Godina Shawaa Lixaa keessatti aanaalee adda addaa keessatti tarkaanfiin olaantummaa seera kabachiisuutti fufee jira. Dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Oda Tarbii kan loltoonni isaanii yeroo baay'ee ajjecha kanaan himataman aangaa'ota kana wobboon ijjeesuu wakkatee kan raawwate qaambira ta'uu himu. Aangaa'ota mootummaa yeroo adda addaatti ajjeefamuun isaanii naga'ama. Yeroo baay'ee qubannutti qabama. Garuu akka seera keenyaatti aangaa'ota mootummaa yoo ta'aniyyuu yoo akka balleessaa qabu yooma jedhamaniyyuu akka seera keenyaatti targeti gochuu orkaadha. Bakka baay'eetti riipoortiin kan bira ga'aa jiru hojiuma akkasiin kan qaama adda addaanii gaggeeffamaa jiru nu bira ga'aa jira. Ajjechaatti dabalee nama godhanii maqaa wobootiin birrii namarra dimaandii kan godhaa jiranis jira. Waan akkasii walumaa galatti hin balaaleffanna. Nama nagaa target gochuun waan nu bira fudhatama qabu miti. Kanuma dhagaa karaa keenyaa ilaalchi nu hin qabnu. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaanii ministeerri muummee Suudaan Abdalla Hamdok hidhaman keessaa ji'a tokkoon booda aangoo isa duraatti deebifama. Mormiin jabaan waraan biyyatti irraa geggeeffamuu itti fufnaan Hamdok hoogganaa fonqolcha mootummaa Kataa'e Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin waliigaltee aangoo qoodachuu mallatteessan. Hamdok waliigaltee haaraan aangoota deebi'u malee tokkummaan war siivilii waggaa lamaan dura Hamdok kaadhime waliigaltee haaraa kanaaf beekamtii hin kennu jedhu. Hooggantuun BBC magaal guddoo keenyaa Naayiroobii iddootti reefisii argamu hordofee poolisiin keenyaa qorannoo eegal. Kate Michel lammii British biyyoota Afrikaa hedduu keessatti BBC Media Action keessa hojjetaa turte jimaata dabree lubbuu dhabde. Kaadhimaan gaazexeessaa Jamaal Khashoggi konsaatii jedhuun Saudi Arabiyaa keessatti geggeessuuf karoorfate akka haquu weellisaa Justin Bieber gaafate. Weellisaa lammii Kanadaa kan dabalatee weellistoonni hedduun koppii Formula 1 Grand Prix yeroo jalqabaa fi Jeddah keessatti geggeeffamuuf jirirraatti kan hirmaatu jedhame eegaman. Xalayaa banaa Justin Bieber barreessiteen haati isii kophichirraatti hirmaachuu dhiisuun erga cimaa akka erguu fi gaafate. Seerri mootummaan Talibaan baas haaraan dubartoonni diraamaa TV irratti akka hin hirmaanne dhowwa. Gaazexeessitoota dubartoota ta'anii fi kanneen TV irratti oduu dhiyeessan yeroo foddaa TV irraa dhiyaatan hijaab akka godhatan ajaja. Garuu qajeelfamichi akkamiin akka hin taane addaan hin baafamne. Jimaata dabree walitti bu'insi godina Shawaa Lixaa saba Amaaraa fi Oromoo jidduutti uumameen namoonni 22 ol ajjeefamuu qabeenyi barbadaa'uu fi namoonni hedduun qe'ee isaaniirra buqqaa'uu jiraattonni BBC'tti himan. Haleellaa naannoo Aleellaa aanaa noonnoo gandoota Mattuu Sillaasee, Mattuu Qeendee fi Taltalee Beerree keessatti raawwateen namoonni dhabamuu fi kaan madaa'uu himan. Jiraatan ganda Mattuu Sillaasee obbo Bulloon ka haleellaa kanaanii ilmi isa dhabee hidhattoonni Amaaraa shane barbaan jechuun mana isaanii diiganii qabeen isaanii balleessuu hima. Dabalataan hagammaa tasgabbiin akka hin jirre ibsa. Bulchaan aanaa Oromoorraa meeshaa guureettide inni jedhee nu fichisiise innaa sana shanee eegaa jedhee itti kenneen shanee dhiisee uummanni Oromoo hunduu shanee dhabee uummata Oromoo
amma jiru mul'isee fichisiisedha. Meeshaa torbee lamaan darbe keessa guure 22 ammoo du'anii jiru. Namoonni immoo rukutamanii ciisaa jiran namoota 4. Kanumallee mana yaalaatiin karaa gahaan hudhamnee bulchaan aanaa ambulaansii jirullee nuuf dhiyeessuu dide. Amma kun asitti reeferiin nama 4 barraa'ee amma yoowwanaa kan jimaata darbee rukutaman irraa iddoo kana ciisaa jiru asitti as qayyaamaa jiru. Ganda beerree keessaas amma edallee mana 18 gubame. Namoonni 3 du'anii jiru. Jiraatan biraa kan maqaan isaa dhaameen barbaanne haleellaan kun erga shaneen uummata Amaaraa irratti tarkaanfii fudhateen booda uumamee jedha. Hidhattoonni kunneen Amaarri kunnaani isaan uummata Oromoo kan waliin jiraatan irratti tarkaanfii fudhatanii jedha. Walitti bu'iinsi jalqaba qaama shanee jedhu ajjeechaa fi gubannaa uumee ture. Sanaan shanee jechuun Oromoo kan jedhuun immoo Oromoo naannoo sana jiran irratti tarkaanfii fudhachuu jalqaban. Wanta akkasii jira. Namoonni baadiyyaa keessatti bakka tokkottis awwaalamanis jiru. Magaalaa keessas kan mirmannaa deeman kan du'anii jiru. Bulchaan aanichaa obbo Warqina Furgaasaa lakkoofsi namoota du'anii 20 ta'uu mirkaneesse garuu uummata hiikachiisuun akka isaan miidhaman adoon taane waraan kanaa harka diina galuu dhowwuu jedha. Calqaba dura duubaan namni 4 kan du'e saba Amaaraa hidhattoota kanaan jechuudha. Sana boodadha saba Amaaraa keessaas immoo akka waan yaa'u abaawoon shanii Oromoo bakka hin bu'u maqaa Oromootis qabsaa'u akka waan Oromoon Amaara ajjeesetti fakkeessuudhaan immoo namoonni humni findaaleeyyii Amaaraa kunis shiftaan tokko jirti caakkaa keessa isaan immoo ba'anii uummata keenya rukutanii jechuudha. Calqaba ganda torba keessa diinni meeshaadhuma milishaa keenya irraa hiike. Meeshaan diinni kun immoo deebi'ee diinni ittiin uummata keenya waraana. Kanaaf kallattii mootummaan keenya giddu galeessa godhatamee meeshaan harka diinaa akka hin galleef jecha gandoota yaaddoo nageenyaa qabnu keessatti meeshaa muraasni poolisiin gara sooretti akka deebisu godheera. Hojiin qaamni mootummaa hojjete kanadha. Isa kana immoo hawaasni mootummaan meeshaa hiikee akka isaan saaxilaman fakkaatetti mul'ate wanti nuufis akka komitti kaasan jira. Kanaaf deemee kan hubatamuu qabu ammallee diinni meeshaa milishaa keenya irraa hiikuun itti fufee jira. Amma tasgabbaa jechuu hin dandeenya. Haleellaan akkanaa yeroo baay'ee erga wobboon tarkaanfii Amaaraa irraa fudhateen booda raawwachuu himan. Akkanuma hojii muraasan dura aanaa kiraamutti tarkaanfii akkana hordofee uummanni Oromoo kaffaltii baasuu himan. Himat kanaan wal qabatee kan dubbifne dubbii himaan idil addunyaa waraan bilisummaa Oromoo Oda Tarbii loltoonni isaanii sabbira waraanu waakkatee uummata Oromoo rakkoo keessa kan galchine hima. Nuti saba tokkoyyuu akka diinaatti ni ilaallu sirnadha kan nuti ilaalaa jirru sirna uummata Oromoo bu'aan buufnee kan nuti diiguuf lolaa jirru maree saba tokkoyyuu akka diinaatti ni ilaallu garuu yeroo ammaa trendiin tokko jira biyya kana keessa trendiin kun immoo raadikaloota gara uummata Amaaraa keessa jiru of qindeessanii of gurmeessanii Oromiyaa keessattis biyya isaanii keessattis lola adda adda saboota biraa irratti gaggeessaa jiru. Kana duras maqaa keenyatti kaafamaa ture nutu lola jalqabsiisee nuti agiteet godhee jara kanaa jedhamnee ture. Keessaa hiramuu keessatti wanta raawwate wajjin wal qabate. Garuu kun dhugaa miti. Loltoonni keenya naannoo sana socho'anii kan jalqaba isaan tuqu isa jaruma kanadha. Jarri kun immoo birrii bakka adda addaa argatanii hidhatanii waan akkasii raawwachuuf naannoo sanatti ergamu yookaan warrumaachi jiranitti kontaaktii ta'anii leenjii adda addaa argatanii waan akkasii akka gaggeessanii fi ajaja argatu malee numiti kan waan akkasii jalqabsiisu. Fulbaan dabree godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamoo magaalaa Harootti haleellaa suukaneessa raawwatameen maatii tokko keessaa namoonni 9 ajjeefamanii kanneen kumaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irra buqqa'an yeroo sunitti ajjecha aanaa Kiraamoo kan ilaalchisuun hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa BBC'tti himetti haleellaa Haroot mudatee gocha ergamtoonni TPLF raawwatanii jedha. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa masaanuu fi gingilchaan waan namaa baaftiin dhabdu hiikamaanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga.